Ashamaa harka fuunee kabajamtootaaf jaalatamtoota ilmaan Oromoodhaa akkam jirtanii baga guyyaa kana geessan isiniin jechaa arraan tana aappii tokko bareedaa isinii qabadhee dhufeen jira. Egaa ka beeku kan beekneef waliif dabarsaa irraa baradhaa akka irraa barattan barbaada. Maal fayyadu jettan aappiin kuni warroota neetni isaanii laafaa ta'e warreen fiilmii ilaaluu barbaadan qofaa fayyada. Warreen fiilmii ilaaltanii fiilmii adda addaa keessatti argattanii akkasumas buufachuu barbaadanillee bakka neetni kee dadhabaa ta'etti si garsiisuu yookaan ta'an irrumattu daawwatuu dandeessa. Tanaaf na faana bu'iitii hordofii siin jedha. Hayyee appilikeeshinii har'a nu ilaallu Moviiksi ka jedhu kanaa fi Netflixii ka jedhu kana gaggabaabseetuma jara lachuutu faayidaa tokko qaba waan ta'eef isin garsiisa. Asirra kana ni gartanii. Isin pilaastora jalaa buufachuu qabdanii waan buufadhee qabuuf amma pilaastora namni hin beekne hin jiru silaa pilaastora jala seentanii Moviiksi yottanii itti barreessitan isiniif dhufa. Hayyee kana kiliikii godha. Bakka kanatti isinii allaa'u isin ayyama giseenni isin gaafate allaa'u gootanii seentanii ayyama kenneefii jira waan ta'eef haaluma kanaan olooftaa jechuudha fiilima kana laaluudhaaf ka barbaadde irra godhatta. Mi'aan fakkeenyaaf fiilima tokko laaleetuma irra godhu. Erga kanatti si dhufe play new ka jedhu kanarra dhooytaa jechuudha diimaa jalqabaa kana. Ergasii immoo saayizii irratti ilaaluu deemtu sanii ka barbaadde irra kaa'atta feetu 7:20 ka jedhu kana feetu 4:20 bal'isee akkasii fidu yookaan tan akkasii xiqqeessuuf. Akkuma argaa jirtan annaa fidee jira. Egaa daawwattoota keenyaa I'm happy being in love with you. hayyee akkuma argaa Cheesy. akka ajaa'ibaatti hojjeta. Cheesy or whatever, yeah, is the truth. Umuriin barbaada. चलो ठीक है नाना ओके आई नो व्हाट यू फील अबाउट बर्थडेज Very good. और कोई इंटेंशन भी नहीं है अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने की Absolutely not. नाना तुम्हारा 30th बर्थडे है कल Egaa daawwattoota keenya akkuma argaa jirtan gaa hojjetaa jira fiilima barbaadan as keessa deemtanii irra dhaattanii ilaaluu dandeessanii gabaa barbaadan immoo kafee tan asirraa sarchi gootanii itti katabatuu dandeessanii fiilima afaan oromootillee ka barbaadanillee ilaaluu dandeessan amma gabaabumatti appilikeeshina kaanis deebisa Netflixiin kunillee hedduu kanaat irra bareedaadha katti aanu kanaa Netflixii ka jedhu kana isa kanatu sirriitti irra bareeda kana jechuudha kana sirriitti yoo bareettan Netflixii jettanii yoo itti barreeffattan dafee isinii dhufa. Hayyee kallattumaan allaa'u godhee seenee jira waan ta'eef isin allaa'u gootanii seentanii daftanii kiliin gootaa ka barbaaddu keessaa isuma lammaffaa kana watinuu kayyoo kana isa bica agarsiisu kanarra gadhoofta. Amma kuni kaaniin wanti adda isa godhu saffisa niitoorkii yeroo keetiitii irratti sii fida. Niitoorkiin kee kun hagam saffisaa hagam bakka ati jirtu sanitti hagam xaanni godha ka jiru irratti egaa hordoftoota keenya haala kanaan sii fida. Haalli kun aggaanni akkanatti namaa fide kunniin saffisa daataa si bira jiru akkasii dabaluuf tartiiba kana aggaanni sii fide ati daataan kee hagam saffisaa hagam dhiisaa kana keessaa akkasiif irra hojjetu irra dhaatta. Fakkeenyaaf ammaani 57 ka jedhu kana ka dura irraa jechuudha meegaabaaytii 57 3 ka jedhu kana irra dhaadha. Asumaan erganaa play goota. Previously in the Suicide Squad. This is Christopher Smith, known as Peacemaker. His father was a soldier who trained his son how to kill from the moment he was born. You failed to... Egaa kana fakkaata hordoftoota keenya waan nu dhaggeeffataniif hedduu galatoomaadha. Akka itti bu'aartan abdii qabaa. Appilikeeshinoota baay'ee amma samoona gadhiifamaa jira. Zeeyin ibsawaallee warri nu gaafataa jirtan asumaan hin raanfanne gizee dhabeeti isiniin jechuu barbaada. Ulfaadhaa galatoomaa.